kallattiidhaan dhimma Jawaariin ilaallatuun haasa'uu barbaada. Kallattiidhaan Jawaar qofa kan ilaallatuun dubbachuu barbaada. Jawaariin PLC kaampanoota nagadaa 23 ol banateera Jawaar. Kaampanii nagadaa 23 ol banateera Jawaar. Gaafa hidhamu kaampanoota kana dhiiseetu hidhame. Akkuma argitanii dookumentii mana murtii irrattis gaafa dhiyaatu kaampanoonni sun tarreeffamanii dhiyaatanii. Namoonni baay'een kan beekan. Namoonni Jawaaritti dhiyaatanis kan Jawaaritti hin dhiyaannes qabatamaatti kan beekanii Jawaar PLC baay'ee banateetu daldala. Kanadha yaadichi. Aanatu walitti dhaaboru. Kanaafidha siyaasa Oromoo ganee siyaasa Oromoo lafatti dhiisee nama Itoophiyaa ta'ee achas nutti deebi'ee nutti dubbachuun Jawaari kanaaf maaliifidha akkanitti yoo naan jette akka nama siyaasaatti wanti aggaammatee adeemaa jiru biizinesi empaayerii waggoota muraasaaf babal'ifachaa, ijaarrachaa, guddifachaa, horii horachaa taa'eetu Oromoo godhachaa seetanii dudda Oromoo irra taa'eenis masaraa mootummaadha. Kaalkuleeshiniin isaa kanadha. Wanti gaaffii deebii isaa irraa argamus, wanti hojii nagadaa Jawaar adeemsisaa jiru irraa argamus kanadha.